meeshaa maallaqa itti baaftee bitte tana gurgurree mana keenyatti yoo deebine hoo ayyaan akkanan ta'ina wanni bochuuf hin jirtu ani Adiisina raachiteemus. ayyaan kalaas hin baanu namni sodaannus hin jirtu nama ayyaan tokkanan godhatini Nadiisina nu ani si jaaladha waan kana waan gootee osoo na jaalattee na ani si jaaladha namaatiif waan ta'e naa soituu sodaa namaa takka illee hin qabnu kalaas mana hiteenya nurraa dhiisi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattootaaf hordoftoota keenya shabaa akkam jirtan bakkuma jirtan nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Egaa har'aas deebinee jirra. Maaliin walitti deebine jechuun keessan hafa hin qabu jechuudha. Waan keessa jirru irra guddaa baay'inni keessan ni beektan jeetiin abdadha. Waan keessa seenee jiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu haadha mana kiyyaanii baay'ee takkaan jaaladha. Isiillee na jaalatti na gammachiisuuf jecha horiin ani itti kennallee fuutee sababa gaa anuma kana gammachiisuudhaaf waan an bitadhu jeensan dhiiftee meeshaa namarraa bitte meeshaa tan akkaataa itti isiin bittillee hin beeku meeshaaleen amma isiin bitte tun wanti ta'e kun gaa jaalalumaan ta'e jeetiin abdadhaani garuu meeshaan isiin bitte tun akkaataa ittiin bittees waan isiin irratti bittees nama waliin bitte qofa dhaga'u malee ani waan isii keessa isiidhaa hin beeku jechuudha. Garuu rakkoon dhuftee jirti rakkoo hamtuu nu qabatee jira. Yaasin sanillee ani akkuma beekamu hedduun amanu yeroo hedduu ani isa niin jibba walumaa galatti niin jibba amma waan kana keessatti isa faatu waliin arkan dubbii baay'isuulleen gatiin qabu haati mana kiyyaatis jirti mana gammasiisan keessa jirti mana taa'umsaa jechuu barbaadeet walumaa galattuu ammaan waan wal qabe kana addaan baasuun hedduu waan na dhibeef ammoo akkaataan itti addaan baasu waan hin beenyeef dubbii tana walumaa galattuu asaasa sirraa jalqabarraa waan keessa isii hin beenyeef waan godhuu qabu ka ofii kiyyatti murteesse takkaatu jira wanti murteesse kun maali jechuun keessan afan qabu wanti na murteesse immoo meeshaa tana walumaa galattuu akkaa fi akka malatti horiin itti ba'ee jira horii itti ba'e sana ammoo deebisuudhaaf ani meeshaa tana fuunee gurgurree horii san bakkatti deebisuu fi har'a haadha mana kiyyo yaamee waliin mari'achuu fi meeshaa tana maallaqa horii itti bahee isii tana gurgurree mana keenyatti deebi'uu kajuu isii waliin mari'adha isiillee waan isiin jettu isumarraa laal kanaaf isii yaameetiin walitti deebinaan hordofa. Ayyaan hotu ayyaan hotu honni mari'annaa kottu ni mari'annaa dubbiin jajjabduudha akka jenne waan jirtu akka jenne san waan jirtu dubbiin mana kanaa jabaatte. Maal finasoo qabaa. Wanni finasoof dubbii mana kanaatu na dhibee hotu fiidiyoo maru jira. Sababni fiidiyoo waraabu jirullee waan meeshaa mana kanaa rakkoo mana kanaa kaati. Ani irraa quban qabne kaati itti seente sababa akkamiin itti seente kajuuru irraa si waliin mari'achuu fi ammallee egaa rakkoon taatee jirti. Ani waan kana akkaataa itti seente sin beeku. Haasawaa maal gaafataree gaafattee sitti sababa fi waan itti ta'eewu yaareetti maaltu dhufe maaltu maal ta'e. Ani si gammachiisuuf kana godhe wanni irra deddeebitee na gaafattuuf maaltu maal ta'e maal dhageesse sila. Ayyaa rakkoo hin qabu dhuga waan himtallee ni qabdu. Amma walumaa galatti hiriyoonni keenyaas akkasumatti firra warroonni gartee nu beekan hundinuu meeshaan tun walumaa galattuu wanni ta'e kun hundi rakkoo qabaachuu dubbataa jiranii nuti manaas ni qabna beeka. Manaas ni qabna garuu akkaa fi akka malatti ati seentee jirta kan jala saraaree sitti himuu fedhu maal jechuu barbaadeeti amma rakkoo keessa taa'anii rakkoo biroo dhaluurraa furmaata rakkoo dhuftee tana barbaaduutu irra bareedaadha jechuu barbaadeeti. Kana maaliif hin jeebeeta wanni kun taate akkaa fi akka malatti warri nu beekanis firoonnis haa ta'uu hiriyoonni keenyaas warri nutti dhiyaatan wanni kun rakkoo qabaachuus yeroo hedduu natti himaa jiranii jechuudha. Amma ani keessoo isiitis hin beeku keessoo isii egaa isi warra bitee fi warra waliin jirtanii fi rabbii tokkicha qofaatu beeka. An kanarraa waan beekuun qabu. Waan jechuu barbaadu ati na gammachiisuuf waan kana hundaa'uu goote. Kan akkasumatti hin fudhadhaa jechuudha. Amma wanni taatee jirti nus mana qabna mana kana keessa teenyee rakkoo birootii fi kana walitti dhiibuu irra meeshaa maallaqa itti baaftee bitte tana gurgurree mana keenyatti yoo deebine hoo akkami kajuu
maaliif jennaan waan dubbii tana haalli siitii fi wanni isii keessi si naagalaa hin jiru jechuudha ayyaan. Ani san jibbeeti mana haareetti mana sanin na deebisuuf yaadda. Infa dureen manni maal beensaatiin mana kana ayyaa manni waan ta'in qabu anaatu feene reenaatu fadu. Duuba yoon feene kuni manni rakkoon isaa rakkoo karaa irraa deemtu eessatti deemti eessarraa deemtiin beenya keessa namni ni ta'a ayyaan. Dhiifama ayyaanti ani imma si mufachiisuu fi waan birootiis yaada keessa si galchuu fi miti ka keessa gallee yaadni gahaadhaa jechuudha. Amma yeroo sii fi yaasin fakkeenyaaf akkasitti siree gubbaatti wal darbaa waan biroo keessa galtan san yeroon an dhufu san mana kana keessatti jechuudha. Yeroo sanitti osoon ani mucaasan ableesaa ta'uu fedhugaa waan fedheen qabaadha. Waan sanii miidhe amma miidhaan tun hundi teenya moo teenyaa miti. Hajaamus laalamuudha qaba bakka tana keessatti. Kanaaf ani immoo manni kun rakkoo isaa guddoo ta'uu natti mul'ataa jira. Jechuun ati yoo sitti mul'atu baatillee hin beeku. Kanaaf waan ni goona jenne kana gooneetuma yoo keessaa baane irra gaarii kajuu yaada biyya keessatti of keessatti filadhee jira jechuudha yaada. Ati immoo haasoo yaasiin bar naddoodha arbeera. Yaasiin yoo nan kokorsaa fudhadhee nama kokorsaa fudhadhee anu ari'u yaasiin izaabu keessa na hidheeti manni rakkoo qabaa maarre dhalaadha intala deengadaatiis dubbiin tun boodana qabdiyyeetiin qaanfadhee jaabiniinis na bireeraa dhiise malee dhala akka ijaa firraa hin dhoolu. Yaasiinis yoo barbaaddeenuu firraa hin dhoolu akkasitti sirrakkisu. Qulfi jijjiirree jira. Amma bara ayyaan firraa dhorkuu fi dhiisuu miti baay'ee. Kan siin jechaa jiru siigalaan jiru natti fakkaata malee. Firraa dhorkuu fi dhiisuu miti. Waan keenya onni kun irra ganneenee bitannee maaltu rakkoo maaltu fida? Waan keenya rakkoo maaltu fidaan yeroo mana dhufu sii fi yaasin yeroo akkas wargootan san yoo rakkoo fide rakkoodha moo rakkoo miti. Ati nan dhageessu. Yaasiin namni kun gizee walii aare haadha abbaan mana keetii sanii ilaalaa jee walii mugutu jirra malee walii wanni. Abbaan mana dhufaniiti haadha manaa sireerratti akka fedhan godhaa laalanii ati ayyamma akkamiin hojjaasaa jirta. Akka fedhan akkam. Yeroo inni si daddarbuun dhufee barayyaan. Inni nama daddarbu walii mugutu jirra malee akka fedhan godhanii gizee hedduu bar nama waan biraa dalagu. Waan biraatii miti gaammaan tana inni akka fedhan jechuun inni yeroo sanitti wanti inni godhaa jiru sanuma. Jechuun harkaan si darbu, si miidhu, si dhaanu kana keessa jira. Kana jechuun maal hiika birootti hin barbaadatin kaayyaan. Inni kanaaf siin jee ayyaan waan yaasin godhu yeroon arku osoo hoggaasan keessa miira hamaa keessa. Maal godhe yaasiin akka nama waan biraa waa godhetti haasoo jirta. Ati ayyaan akkamiin na hojjaasoo ta'a. Ani siin jaaladha waan goote kana hunda jaalalaaf goote jeesii fuddeetiin jira. Baditti ta jirtu baditti nu geessaa jirti. Mush baditti jiraachuu osoo hin taane baditti nu geessaa jirti. Maaliif rakkoo keessa jira dubbii tana. Ani waan kana karaa irraa deemtu guyyaa duraa miciyyoon abilee meeqa fudhattee sitti dhuftee jirti. Kuni shuurii waan atis beektu waan anis beeku jechuun bilbiltee bakka dara hojii irraa fiigaa sodaachuu firraa dhorkuu fi kanaa miti bara dubbiin namuu firraa wal dhorka dhugaadha firraa dhorkuu kana keessa maaltu jira waan keessa jiru hin beektu miidhaa tana keessa wanni kun eenyurra garagaltii namni bar waa firraa wal dhorkuu qofaa miti yoo firraa wal dhorkan amma yaasin yeroon dhufe sanitti yoon waan harkaa qabu dhahee eenyutu dhaame beektaa akkuma ofii kiyyaa dhaamettiin hubadhaa jechuudhaan kun ammas miidhaa qabaayyaa. Akkam jechuu barbaadee? Akkiin jechuu barbaadee wanni kun rakkoo qabaa rakkoo tana immoo meeshaa tana gurgurreeti mana kana keessaa karaa mana keenyaa deebinaan siin jechaa jira ayyaa maal dhageenya. Faduun jeera annaa kun feene sammanee. Maal jechuudha? Annaa kun feene. Akkamittiin feene ati ana dhageessa moo nama biroo dhageessa ayyaan ani ati haadha mana kiyyaatii mii? Wanni nan siin jiru siin ta'u moo rakkoo keessa waliin galuu dafeeta. Rakkoo maaltu fida rakkoo abbaaf fida. Abbaaf fidaa gaa dhufte gaatanuma rakkoon bar lama jirtu. Rakkoo abbaaf fida rakkoon takka hin jirtu rakkoo abbaatu fida waan ati ati sudagoo wanni nama dhagaanis neefte wanni namni nageenyas neefte. Amma jara deddeemu kana laallee adoowwiif tuffachiisuudhaaf akka nama isaan sodaatee karaarraa maqeetti. Maaliif tuffachiifna? Adoowwiif tuffachiifna. Amma jara deddeemu kana sodaannee maaloo kanaa miti dubbiin
jireenya kee keessatti jechuudhaati waa madaalte sammuu ta'e tana yaaddee deemu jiraachuu nama akka yaa sodaadhee waa hin godhu duuban deebu sodaadhee duuban deebu kuni bar rakkoo keessaan deemaa jechaa jirta ayyaa binne ammoo waan kana rakkoon hin jirtu irra ganneenee maallaqa binne ni gurguranna khalaas cinaasanii miti nusasaniitu hin bitu keef maal jechuudha khalaas waanuma ta'e gurguranna ayyaa nati ana dhageessamu gurguranna waan jenne sodaa ilma namaati maallaqa guddaa kana waan agarra gurguranna maal jechuudha ati soduma namaa keef jaanii waan maallaqa ani maallaqa sanirra gannaqee mite soduma ilma namaatiif ni gurguranna waan agarratti keef lafaan akkana orkineefne way kadhanneefne mooy namni bilaasin nu kanne ayyaa lubbu na dhagayani waan takkaan siima sodaa ilma namaatiif osoo hin taane amma yaaddoon qabeenya kan amma duubatti gurguram waan jaamtu amma jecha mucayyoo sanirraa waan fudheen qaba takka ji ka mucaan yaasiin ka waliin deemtan ka ammaas deebi'ee sumattuu waan biraa dalagu jiru kanarraas waan fudhadheen qaban amma yaaddoon akka quban qabneef waan kana wanni isintu waliin godhe si sa'aada yaasini jechuudha nus waan irraa quba qabnu hin qabnu jechuudha amma yoo yaaddoon deemee dhufe hoo saduma namaati halkanii guyyaa hirriba dhabu jirta ani yaaddoon miti abbaan fedhe yoo dhufe seeraaniin abbaa gandaa yaame abbaa imaaraa tanaa gartee miti abbaa imaaraa tanaa yaame akkasitti maallaqa sii kanneef ragaa irratti jedhee abbaan fedhe yoo dhufe waan takka fiduu hin danda'u. Abbaa mana kanaa maal haasoytu ayyaan ati sodaan ati haasoytu maali? Ati dhalaa fi yaasiin tortora deemu kana faayachaa ni deemna ni gurguranna waan agarra gurguranna maal jechuudha anaaf irraa dhorkaa hin seenin keessa. Ana akkamittiin sii galcha ayyaan? waan sinjuu kun irra sii galan jiru fakkaata. Namni waan lafee fide tana waan harka gurgurachuu jechuun maal? Waan lafaa fide khalaas finnee jirta khalaas atis jaalatte yeroo sanitti niin gammachiisi jette sitti fakkaatte miidhaa waan kan qabdu addaan hin beektu bittee jirta. Amma immoo keessattuu of agarree jira. Miidhaa takka hin qabdu abbaa fedhe waan keetirra firraa dhorkitee firraa falmatee firraa dhorkuun shahideedha. Ati maal sirrattis? maal firraa dhorkita maal shahidee kanuma barbaade kanuma barbaade waan kiyyarratti humna kiyyarratti shahideen taafirraa dhorka abbaa fedhe. Ani dhageessaa miti lubbuu ani hedduun si jaaladha waan goote kanaas badiif goote jeetii miti numaan tolche jettee goote kalaas taatee jirti rakkoon qabu ergaa naaf yatimma ergaan deemee dhufe as waan ta'aa jiru waliin argaa jirra. Manni kunii eenyutu qulfii isaa qabaa kaanis qulfii taaniin fuudhee kaanis olii seenee kaanis kadhufu kuni jechuun meeyyuma mitiyyuma yaa warriyaa lubbuu akkanaa miti mana akkanaa keessa nama jiraachuun gaarii miti na dhagaye. Jira halas warroorroo qabu waan inaada qabu naaf taate. Inaada maalii ateenyu waliin idaana inaada waan namni dhufee dhalaan faan kadeemu kafadhe itti hinaafee waan fedhe godhatu as dirqama gadhiistee fi nama akka keetii qabaate sagalli dhalate sodaa duraa. Namaaf wanti maallaqa guddaa kanarra baafnee deemnee dhiifnee booqan. Ayyaa yeroo takka na dhagaye namaaf gadhiifnee deemnaa maaloo haati jettuu miti. Yaaddoon yoo dhufe kabajaadhaan maallaqa keenya jaartii isaa fedhu yaamee fedhu fedhee yoo jiraatee dhufe yaaddoon kan dhufu yoo ta'e kabajaan jaartii isaa yaamee maallaqa keenya nu deebisee mana isaanii ni dhiisnaaf rakkoon qabu akkasitti laakiin ammoo waan deddeemu jecha mana dhiifnee baafnaaf gizeettu maal jechuudha. Ayyaan dubbii tana ilaal of gootee ilaaluudha qabda ani amma yeroo waan takka laata waan hin taane miti ayyaan na dhaga'uu qabda ani abbaa mana keetiiti miti waan siin juus na dhaga'uu qabda fakkeenyaaf amma yaaddoo yeroo dhufe waan nuti baafne walii gallee kana wal jijjiirree kajaamummaa yaada keeti malee yaada yaaddoo bira jiru miti yaada qilleensa kana ilma namaa kana keessa jiru miti lubbuu namni faalamaadha amma yaaddoo waa irraa bade tarii osoo deemuu faa rakkoo fiduu mala ammas rakkoon dhufuu mala rakkoo tana keessatti immoo rakkoo gubbaan dabala. Ilma dhiiraatiin rakkoo rakkoo fudhachuun dirqama sirra jiru. Waan maallaqa guddaa kanarra baafnee ayyaana nama dura yaaddoo dhufu jireenyaa teessa gurrannee fiina. Kana siin jechaan jiru ati akkamiin na wajji haasofta. Ati maal jechuun jirtaa barree yoo dubbii haasa fi siin galu ani afaan oromoo haasaa jira. Rakkoo fidee wanni kunii waan agarree gurgurannaa maal jechuudha ree. Inni dhugaadha rakkoo fidee jira barree. Dubbii jechuun jirtaa barree. Amma ammaatu rakkoo keessaa barree. Ati jechuun jirtaa barree kun waan agarree gurgurannaa gurgurannee mana keenya deebina. Firraa jiraachuu qaba. Hin jiraadhu mana sanillee hin fadhu waan maallaqa irra gannaqee ani si gammachiisuuf malee akka dhalaatti lubbuuti je gammachiisee ani si gammachiisuuf malee wayin akka namaatti akkaan fedhatti itti zanaa jechuun wallaaleeti ati hanni namaa reettu. Ani akkana gammachiiftuun hin beekanaa dhaga'uu diduun kee kun waan biroo na keessa fidaa jira ayyaan bara.
Ani lafee ani waa godhee si gammachiisu waan fedhe godhuun ati ni baanaa fi maarree fi waan hin taane gisee haasa'u. Isa kana beekeetiin siif jiruma jalqaba haaseetiin jira. Ati immoo sin dhagahuu illa wa illa akkanan jiru rakkoo nama sodaatama haasaa akkana. Nama sodaachuu akkam carruma kiyya kana haa. Carraan kee maal ta'e ayyaan? Ayyaan amma ati akkanan ta'ina. Ayyaan wanni bochuuf hin jirtu ani. Adii sinirraa achitti. Ayyaan kalaas hin baanu namni sodaannus hin jirtu nama hundumaa ofirraa dhorkina. Yee ani ayyaan tukkanan godhatini. Nadi sinanu. Ani si jaaladha waan kana waan gootee bisi. Osoo na jaalattee na. Ani si jaaladha lubbu. Waan feete naa soituu. Sodaa namaa takka illee hin qabnu kalaas mana hiteenya nurraa dhiisi. Ilaaluufi malee biraankii sirra dalaguufi malee nam tokko hin sodaannu mana keessaa isin baanu lubbu. Biraankii maal irra dalage? Biraankii sirra dalaga malee mana kana keessaa isin baanu abbaa tokko isin sodaannu ilaaluufi. Kootu gaa kalaas amma. Waan jettu dhabdee biraankii moo nama sodaattee naa biraankii hafte? Miti akkasii miti biraankii asirra dalaga kootu ayyaan. Biraankii irratti hin dalagine. Biraankii sirra dalagaa jira. Biraankii dalagu iddoo siif. Taakee jira nagarriisi qabaqa. Ani hordoftoonni humnaa harkanii. Akka nuti nagarree miti kootu ayyaan miira keessa seentee. Hagasumatti harkuma kan galaksime. Gattaa hordoftoota gaafa dhugaa. Maal gaafa? Jaaladha. Wanni jiin mali dhiifama. Andaa dhiifama maal isaan balleessee dhiifama jaan? Maal balleessee dhiifama jaan biraankii? Ani amma sitti taphachaa jiru biraati. Kalas biraankii dhoonni kuniiti hordoftootaas. Biraankii isaanii biraankii. Gammadu qolliif gaaree kootu. Ani ayyaan na beektan nama tokkollee hin sodaadhu. Roorroo takkallee hunduma ofirraa nama qolatee jiraatu jechuudha. Waan kana taphaa fi biraankii fi siinjee malee ati akka kanatti daftee. Roorroo ani nama ati nama roorroo narra naadoo adigeetii mataas jala qabatee. Malarraa baana maarree akka nama. Kootu biraa daakofliif. Ammallee haara qabda kan biraankii siin jechaa jiru.